عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوه تي في إسلاما كجلو المنامة خنين بك أدادا تيساني نداوة جرتن هندي بك جرتنتي نجاة في رحمن ربي إسن الرحاجراتو تن سجنتا درجوتا تن تربانتي تي في إسلاما ترى قياتك ساعتنا الرأيجلو دان إسنيف ديهاتو دعوتو تخين اتديادا هنگت عمره سجنتا تناتي نوجين ترى إسنين جن أكما بكم جلقب سجنتا تناتي خاصنة سجنتا تنا خيست خيسموتا جرجرا dargaggoota sheekan akkasumatti manguddoo adda addaa afeerree sagantaa tanaan isin bohaarsaa turuun keenya ni beekama. Arra dura hedduu dargaggoota sagantaa tanarratti afeeruu turre. Arra immoo abboottiin dargaggoota haa gorsanii jennee abbaa keenya tokko dargaggeessa akka keenyaa dargaggoota akka keenyaa qabu gorsa akkamii dargaggootaaf qabaa akkasumatti mata duree dargaggoota durii fi dargaggoota ammaa jettu jalatti dargaggummaan dur akkam turtee dargaggummaan ammaa hoo maal fakkaatti wantoonni gaggaariin dargaggoonni dur qaban maali amalli babbadaan dargaggoonni dur qaban maali amalli gaggaariin dargaggoota ammaatirraa isin arkitan maali akkasuma amala babbadaa dargaggoota ammaatirraa arkitan maali akkasumatti akka abbaatitti dargaggoota ammaa kanaaf maal dhaamtanii jechuun sagantaa tana keessatti qabannee namni isiniif dhihaannee abbaa keenya abbaa Fathiiti nu wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna. Abbaa Fathii baga nagayaan sagantaa tiyyatanirra dhufte. Baga nagayaan isinillee nu eegdanii nu afeertan galatoomaan isiniin jedhama. Maashaallah jazaakallahu khayran gaa nama carraa qabu dargaggummaa tana siitu yeroo hedduu gisee dargaggoota wajjin dabarsitu anammallee dargaggoota jee falmataafiin sagantaa tanarratti si afeere arra dura akkuma atuu beektu gaasuma nu wajjin jirta dargaggootuma mataa dhadhaabu malee nama gurguddaa akka keessanii nama abbootiin nu ta'u sagantaa tanarratti arra duran afeerre yoo sheekan keessaa taate malee sagantaa tan inshaallah akkuma sagantaa jiruu fi jireenya bareechitanii ooftanitti sagantaa tanatti gorsa bareedaa nu kennita jeetii yaada daawwattootaan salaamtaa dhaammachuu ni dandeessa osoo sagantaan eegalle inshaallah. Gaarii galatoomii. Bismillaahi rahmaani rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kabajamtoota daawwattoota TV Islaamaa. Akkuma beektanii duraan sagantaan teenya sagantaa jiruuf jireenyaati. Dabalataan immoo Ustaaz Ibsaan mee haala durii fi ammaa kajuu irratti dargaggoon dur akkam bifa akkam qaba amma jiru kunilleen haala akkam keessa jira maaliin walirra gaarii ta'an maaliin walirra hammaatan kajuu waliin laalla isinilleen hadaraa gaanurraan fagaatinaa nu waliin turaa hoggaa yennu wanna kun xiqqaa fi guddaa laallata ijoollee fi manguddoos abbaa dargaggeessaatiif haadha dargaggeessaatiif illee laallata. Naaf fakkaata sagantaan tun bal'oo ta'uun ooltu maaliif sagantaa dargaggeessi durii fi ammaa garaagarummaa isaa maali wenne waa hedduu keessa nu naquun mala karaa dheeraallee nu oofuun mala saniifuu obsaan daawwattoonni TV Islaamaa waan kana hordoftanii ijoollee afaan dhageessullee garsiisuun gaarii eessaa turree eessaa dhufne eessa jirra kajuu dargaggeessi kalee eessa ture eessaa dhufe eessa jira kajuu taatii fakkaatti sagantaan tun itti dhufu teenya inshaallah. Galatoomaa fayyadaa jechuudha. Jazaakallah abbaa Fatii hedduu galatoomii wanti sagantaa tanarratti si afeerreef hedduu hawaasa keessa jirta dargaggoota hedduu wajjin oolta akkasumatti dargaggoota guddistee rabbiin illee bakkaan siif ga'ee jira tanumarraa akka experience share walii goonu takkaanuu muuxannoo wal jijjiirannu mee zamanni keenyaa fi zamanni keessan adda adda
maybe si yoo jaarraa 19ffaa keessa dargaggoota turtan nuti immoo jaarraa 20ffaa keessa yoo isin turtan nuti amma yeroon keessa jirtu jaarraa 21ffaati. Jaarraa keessan san akkanatti teknooloojiin dhuftee addunyaa gargaartee karaa tokkoon si laayine dargaggoonni ammaatii fi dargaggoonni dur garaagarummaa hedduudha qaban jennee yaadna akkanumatti akka yaadaatitti. Mee osoo garaagarummaa fi wal fakkeenyatti seeniin wantummaan dargaggummaa jahantuun zamana keessan fakkeenyaaf abbaan fatii gaafa dargaggeessaa akkam ture dargaggoonni zamana keessaniitoo akkam ture waan jetturraa osoo kaane inshaallah. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhugaadha ilmi namaa kun darajaa isteebii adda addaa keessa dabreeti. Sadarkaa ilmi namaa itti waa adda hubatu gaha. Waa hedduu keessa dabran ijoollummaa tana keessatti waan jette Oromoon ilmi dardaraa tokko hagumaa wayirraan utaalu waan gartee waan biraatirraan utaalee gartee hin laallatu jechuu isaaniiti maaliif ijoollummaanii fi waan jettu mas Oromoon namni ijoollummaa irraa ba'e akka nama gartee dukkana keessaa ba'eetii jedha. Namni ijoollummaa irraa ba'e. Namni ijoollummaa keessa amma fakkeenyaaf gaafa dargaggeessa ijoollummaa keessatti sammuun ta'e wanneeti yaaddu wanneeti itti gammaddus waan addaa. Gaafa deemtee dugala namaa taatee gara dargaggeessaa kana gara baalee kaachee galtees sammuun ta'e waan biraarra jijjiiramti. Gaafa deemtee gara dargaggummaa guuttellee jijjiirame akkasitti isteebiin deemaa jechuudha namni kun. Sammummaan namaa tanuu akkasitti deemti. Fakkeenyaaf yeroo teenya keessatti gunju'uu warri nu duraan illee ni jiran nulleen warra akkuma ammaa kanatti gartee mooderni kun mooderni ta'aa dhufee zamana keessatti isinis mooderni turte. Zamana keenyatti nulleen xiqqoo reediyooleen dhufee jira tiiviileen dhufuu baatu ati wanni adda addaatillee dhuftee jirti. Warra nu duraa ture jechuun seenaarraa akka dhageenyutti warra nu dura aanu darajama nuti itti aanu sanii ichi akkuma tokko Oromoon wahuma takka qabaachuu turte jechuudha dargaggummaa fi aaduma keessattuu. Fakkeenyaaf zamana keenya keessatti dursee dargaggeessi hawaasa keessatti gahee inni qabu jira. Dargaggeessi yogguu jennu uggaalle waan hawaasaa tanaan waliin dhufa. Hedduu dargaggeessi akka aadaa Oromootitti amma fakkeenyaaf zamana sun magaalaanis dilanaa miti. Magaalaa keessa ka jiruu fi baadiyyaa jirullee hedduu adda addaa dilis illee qabu. Bifa haa jijjiirratu uffata haa jijjiirratu malee amala Oromummaatii fi amala gartee ni jiraame kabajaa fi waan takka takkatti Ilma fakkaata irreedu. dilas Aadaatu illaa qabni egaa zamana illaa qabni aadaa. Fakkeenyaaf namni magaalaa seenu ni to'atan dur dargaggeessa ni tiisan akka malee tiisan akka nurraan banne jedhanii fakkeenyaaf yoo inni inumaatu jijjiiree akka maleef goggodhe manguddoonni loltiin baadiyyaattu deebisadhee haqaraati seenatti qoy jijjiirama fidellee ni galchanii haqaraati raallee ni galchan maaliif akka inni aadaa isaanii tana amala Oromummaa kana dhiisee hara biraan kunneedha namatti kan fakkaanneedha. Warri magaalaa kana keessa jiru uummata hedduu magaalota biyya teenyaa Oromiyaa keessatti abbaan biyyaa keessaa dhiibameetu amba biraatiin magaalaa qabate. Wanni manguddoon akkasitti magaalaa tanatti nama tiisitu waan biraatiin miti. Maaliif warra baadiyyaa kana gujan amma fakkeenyaaf baadiyyaan teenya tun waa hedduu tiisitee turte. Warri nu balleessoo dhufellee amantii tana baadiyyatti ifamtee turte. Aadaan akkuma jirtu baadiyyatti ifamte. Wannummaan hundi baadiyyatti nagaa harkattee galte. Qaraatiin darasumaanis wanni hundi diina akkuma jiru baadiyyaan nagaa harkatee jechuutti dandamate. Silaa badee ture beeki. Oromoo waan takkaa beektu. Oromoon tun Oromiyaan tun harka 190 ka Islaama turte beekuu qaba namni. Seenaa duuba deebitee olaalte duuba deebitee haa. Amata abbaa 4 shayyochi deemte. Irra guddaan nama Islaama miliik duratti. Hanga gabroonfataan dhufee uummata keenya aadaa fi amantii irratti yeroo waan Oromummaa fi amantiis walumaan dhahe. Namni seenaa tan hedduu gabbu'ee namni himuun fadhu waan akkasiif hin beekani. Amma guun duuba deebi'ee ilaalu manguddoo takka takka gaafadhu Oromoon 100% Islaama turte. Amma Oromoon waaqa tokko heddii maarree heddii hajaan kun irra guddaan warra gartee laafintiin amantiitti dhuftee gabroonfataan fidee gartee laafina dhufueetu waan biraa keessa naqee diinuma kanaa irraanfatanii wanna ta'anii jechuudha. Mee waan takka keessaa nama tokko ture shaamata horsoganiini diikana barsiisa baadiyyaa deemee akkatti salaatan nama agarsiisaa.
beek maqaan Ahmad Umar fi Muhammad baadiyyaa ta'e dur tiifattu wargaala tiifattu warra tiifatus hogguu barsiisuu wanni inni itti himu akkaatumatti salaatan garsiisa. Sheekh Muhammad Hursoo. Shaama Tursoo yenee. Shaama Tursoo hammaa kanaa mi beek. Kana dura ture tokko kabiraa seenaa akka seenaa himanitti. Kana jarri tokko warra Hursooti gaaf tokko imaltuu deeman. Imaltuu deemaniiti akkaataa salaata ja'a jeensan za'aan zuhurii gugeesse aboo wanni sheekni jeessan geesse haa goonuu fi jen salaata hun beekanii salaata. Wanni sheekni jeessan. Wanni sheekni jeessan. Kana hayyee jennee isaan nam shammoo nam ja'a tokko dura bu'ee ishaaruma godhanii salaatan ga'a. Atayyaata iddoo irraanfatan. Kanuma boodaa ta'aniiti. Kaboodaatis salaamata irraanfate. Salaamata hin baafanne jechuudha. Akkasuma kiyaawwate. Kaanii kanneen ufaasaa jeeni deeman. Deemanu. Eega jabu deeman asii dhiyaatte. Tokko keessaa yaadate. Atayyaata hin teenye salaamata hin baafanne. Waa isheen godhaa jeensan odoo yaadu waan itti hime jiran waa irraanfannee jeen. Maa irraanfanne boo? Bara waa isheen godhaa jeessan. Ta iddu ta'an sanii fi ta akka raafi kana jedhan san hin jennee jeen. Hogguusi hammaal jeen ammaa hunda barre. Ammaa uha. Bakkuma jirutti gadaatee eenyu. Akkas ilaal. Maaliif Oromoon tun gaaroominnis uummata ajaa'ibaati gartee. Uummata qulqulluu barbaaduma sanitti warra dur kana iddoo deebitee ilaalte hedduu waan ammas jummaa kanatti hin himne. Jummaa salaatu. Jummaa salaatu jummaa jiraatti hin himne. Gaafa kan gaama namni salaatu jajjabeeffate namni ja'an salaatu eegalee akkuma ja'an sanuu faataallee wallaalan. Gaarii amitti hafuuf nuyyanii jechuudha. Jummaa irra dhufe amma. Jummaa dhaabnaa jeen. Yaamee magaalaa xiqqoo takka dhaqee baadiyyaa orma tiifatu kana namni kan guddaan tiifataa beeku dur. Jummaa dhaabnaa jeen nama 40 taanaa salaatu jummaa dhaabu qabnaa jeen. Salaatu jummaa kun maali jeen. Meen ilaalla jeenii dhufan. Khaduriin adda khadura. Amma maal jeen khutbaa goona daawaa isinirratti haasoyna. Sanboota rakkuma lama salaannaa jeen. Kana gaafiin kaate. Dur afur salaannaa. Arra maaliif torbaan keessaa guyyaan tokko lama salaatamee jeniin. Kana jallaan dhugaallee orma jiraa beektaa. Akkasii. Isaan muratee jeen gartee lameen isaatu. Isaan muratee. Isa akka waan gartee. Akka taaksii fi waan. Irsaa irraa muratee. Gibira irraa murate salaata irraa. Amma kana garaan galle hin fudhanne yeroo dheertu keessa salaata ture beektaa. Waan guyyaa keessaa nu jijjiiramtee tan. Oduun tun deemtee baadiyyaa hunda wal geessi. Tokko dhaddachuu addunyaa quban qabne siyaajaa asirra kaayateetuma deemu ka salaata isaa kana qaxin goone kana oduun bira geesse. Bari sheetichi salaataan hin jeesan odoo deemu bar torbaanii guyyaa tokko rakaa lama isaa fudhatee jeniin akkamitti akkanumatti nutti haasa'ee tora rakaa lama irraa fudhatee jeniin. Khutbaa sana haasa'inni. Dhagee ajeen. Mee isaan nama ni dhufa mee haa muratu jeen. Hayyoo hootu dhufe dhaddachoo oguu dhufu. Guutuma salaannaa yoo nan dhufe. Salaatanii salaamata gubaafate ol ka'e dhagee jeen. Nama dhagee jeen. Lama murattee miti jeen. Laal jeen. Lama salaateetiin afur salaatee jaha salaatee hanga hafees muka ilmaa baluu jala dhaqeetti oola. Meesii dhiiraa hootu burii jeen garte. Falmachuu jira jechuudha. Eegaa falmachuu jira. Waan duraan barre akkamii guyyaa keessa jijjiirraa. Uummata kanaati jechuudha Oromoon. Uummata akkuma waatti dhufanitti. Fudhatee deemu. Waan bareeddu haaste. Warra duraati jechuudha. Waan bareeddu haaste baafatee asirratti eegaa osoo tana keessaan bahiniin wayiin karaa dargaggoota kana walitti si hiisisuu barbaade amala babbadaalee zamana durii fi ammaatis jiran tana booda itti dhufna. Amma waa'ee ibaadaatii fi dargaggoota duruu walitti hiite beekta haasawa keessatti mee zamana keessan ibaadaan akkam fakkaatti dargaggeessi dargaggoonni amma xiqqollee taatu guruupiin if jaareeti maqaa baafatus maqaa baafatee kaanis maskiidatti maxxanee maskiida haruu maskiida ijoollee qaraa'isuu sheekha kaddamuu nama kaddamuu maskiida kana teekkeer godhu jechuudha. Akkasumatti murni tokko ala jiruu jira. Zamana keessanii dargaggoon maskiida too'achuu irratti madarasaa too'achuu irratti salaata yeroon salaatuu irratti akkasuma immoo deemanii qaari'ummaa akkas quraana qara'aa taatu hadiisa qara'aa taatu sheekan keenyarraa dargaggoonni zamana keessanii waliigalatti waa'ee ibaadaa tanaan akkam turame. Dilasillee gartee namni kun akka jirutti diinaallee barachuu baatu masjiidnillee dilas jiraatee namni masjiida hidhamee tajaajilu alatti duraan dursee namtichi salaata isaa ho'ituma salaata. Kadur. Fakkeenyaaf dur salaata walirratti niyyachuun kun hin himamu
sheekota duriin. Jamii fi maarreen kun hin jiru. Qadaa kafaltaa jeniin. Qadaa yoo sa'a dabarsite. Yoo sa'a dabarsite. Yoo salaanis dabre takkaa bakkatti salaatuun harkatiin takkaa najisaaf hedduu ilmiin dur waa'ee salaataa kana sitti himtu bishaan akka itteetti illee udaachuun ni jabaata. Warra fiqii jedhanii warra fiqii kanaatu lafa qabatee bishaan kun animaatu bishaanummaan ati usaa keessaa qabdu bishaan ati itti dhiqachuu jirtu keessa bu'e musta'amal ta'e jeniin gartee bishaan sitti udaattu wanna hitta. Waa hedduu jira wanni si qabu. Jajjabdummaa amantiin seerri salaataaf lafa kaayame hedduu jabaadha. Akkamaa kanaa miti. Amma bara kan jennee kunnaa bara. Bara gogaas haqaa jedhitu bara hidheetu bara odoo baafnee dhiqachuu dandeenyu kunnaa bara. Gaafa san hin jiru. Wanti akkanaan dhageenya. Taphni kanaan jiru. Taphni gaafa san zamana san keessatti sadarkaa warri gartee nu duraa zamana gartee bakka najjifamte qaama ofiitiin muransan sadarkaa akkasii turte jechuudha. Sadarkaa huccuu fi bakka munajjifamte sun muruu kajeelanitti miskinummaa yoo isheen waan hin godhin. Hagas akka shari'aan jabdu. Najisa dheessuu keessatti. Dargaggeessi gaheen inni qabu waa'ee amantii keessatti hedduu naamusa qaba dargaggeessi dur. Zamana dur. Wani naamusummaa fi imaanni kun walii hidhaadhaa beektaa. Yoo naamusa qabaatte imaanni kee ni jira. Yoo immoo naamusa hin qabaatin imaanni kee hin jiru. Kana beekuu qaba ilmi namaa. Gaafa imaanni keessi harkaa kute ati naamusni si bira hin jiru jechuudha. Amma dargaggeessi dur wanni inni guddoon itti rabbiin isatti teessise kabajaa waan jedhin takkaa isa bira jira jechuudha. Safuu naamusa kana akka malee qaban hin jarjaran namatti hin bu'an bakka namni guddaan jirutti kalimaan takarraan baatu. Dhaggeeffatan ta'anii. Namni fedhu haasaa fedhu naasayin. Dargaggeessi mana kana guutee jiraatee jaarsi tokko mana kana taa'e kalimaan takka mana kana keessatti hin dubbatu. Dargaggeessi dur dhaddacha dhaqee ni dhaggeeffata. Yoo umriin isaan ga'in. Akkatti dhaquu jira. Bifatti dhaquu jira. Zamana wadaa kanaa wanti egaa biyya galle argeelleen ture. Deebi'umaas damiinnan ijoollee jajjabduuf jala fuudhan bakka dhaddachii jirutti. Ijoollee boruu yaadeen jechuudha. Hawaasa kanaaf bu'aa qabdi jedhan ni himan. Nama kana ijoollee xiqqeenya ni ilaalan. Akka ammaa kana ijoollee ilaalan bira amma. Amma bara abbaan ijoollee ilaalu gandi ijoollee ilaalu ilmi kun ilma akkamii bifa akkamii guddachuu jira sammuu akkam qabaa namni ilaalu hin jiru. Dur ni ilaalan ilmoo abbaan ni ilaala gandi illee ni ilaalani mucaan kun amala akkanaa qabaa gandi hundi ni beekan. Ollaan hundi ni beeka gandi itti dhalate ilaalanii booda if jalaan deemte manguddoon bakka waan ijaanitti fuudhanii deemanii hattaa imaltullee yoo deeman fuudhanii deeman taa'ee dhaggeeffata. Zamana dheeraa jala deema amma 15 jala deemaa jechuudha. Jaarsa biyyaa jala. San gubbaan akkuma jirutti hawaasni waan naamusa jennin tanaa hedduu jira. Badiin akka malee hawaasa keessatti xiqqoo. Afaan namaa ulfaata zamana. Afaan namaa hedduu ulfaata. Jecha hamaansi afaan hin bahu. Bakka haati haadhatee fakkaattu jirtutti illee hin dubbattu. Yoo si dhawanis ni fudhatta. Yoo uleen si dhawan illee. Maalti wanti gaafa san dargaggoota waan kanarra gargaare maali fakkeenyaaf ta'an man jirri. Akka dargaggoonni akkas ta'an. Wanni kas godhu irra guddaa jiruun tunis akkas nama gootii beeku. Jiruun tunis maaliif ati. Wanti adda addaa keessan seentee hin laayne. Hin laayne akkatti laaqni si hima. Fakkeenyaaf dura haadha abbaan kun ilmaan kana dariyyaa isaanitti guddisaniitu murteessaadha. Haati ilmoon dura jireenya wanni isii warraa barattu haadhaa fi abbaa. Fakkeenyaaf abbaan tokko lafa eeguu ilmaan guddisu ilmaan isaa hogguu isa harkan hedduu abbaa hojii yaaddoon seentii jechuudha. Akkamitti abbaa keenya kana agartee bira dhaabbannaa kajuu. Deebi haati tunillee hagamta kalafaati. Baadiyyaa teenya keessatti dur akka amma kana dhalaan laaftu makkaatee waa gootee nyaata nama kannatee jiraatanii miti. Amma as kun biyya ta'e amma jiru tanaa keessatti gartee namni gari anuma faala wadaa seeree waa godhayee dalagaas dalageetuma. Warri dur hayyoon dur deemtee qoraan gaaraa cabsitee jaarsaa oolutti kasha geessitee horii jalaa faltee laga dhayitee laga guyyaa kanatti gulamatee kanamta kun gargaara. Limata daakuun hin jirtu hoo. Akka ilmoo duudaa qabdi odoo garaa qabdu duudaa qabdi ilmoota dhiiftee deemtuun baadhattee deemtiini galee yoo buqqee bishaanii fuutee duudarra baadhatte garaa qabdi ilmoo garaa jala fudhattee galtiini yoo gaara dhayite ilmoo fuutee gaara dhayitiin waa hedduu agartaa jechuudha akkaataa isaan itti guddisan. Tanaafuu shamarran ammaatii fi dargaggoota ammaatiin alhamdulillah jaayii jechuudha. Akkana fakkeenyaaf isii akkasii si guddifte tana guu agarte haati namaatis akkuma as kanatti guddiftee kabajaa ulfinaa jira jechuudha. Kabajaa jira. Amma immoo zamana agartee ilmoon dhaabbattee haadha arrabsitu illee rabbi nu fidee nu garsiise. Haatiinis ilmoo arrabsitu. Haatiinis ilmoo arrabsitu. Ilmoo haadhatti harka laattu illee garree galee dhageenye zamana ajaa'ibaa keessa dhufne jechuudha. Duuba zamanni sun keessatti kabajaa waan jedhiin tanaatu namatti hiise irra guddaa.
akkaataa itti guddatan saniitu maas tika ajaa'ibaa si tiisee jechuudha. Maashaallah. Kana gubbaan deebi'e ammaasa hedduu namnummaan gurguddaan kunuu ni eeggata waa eeggata. Waan ijoollee dura daleddu waan ijoollee dura dubbatu jechoota hedduu kan ijoollee duratti firraa hedduu jira jechuudha. Haadhumaa fi abbaan. Amma asitti ilmoota naannoo bira jireenya namni waliin laga tooma harkee waliin jaa ijaarsa eegaatti. Ati gaa tarbiyyaa mana keessatti namni namarra laallatu hedduu tagartee jijjiirama hedduu jira jechuudha. Waan ammaa tanarra. Duuba gaa dargaggeessi dur ijoon si deebi'e. Dargaggeessi dur gaafa gahee dargaggummaa isaa gahu dura manarraa baha. Guyyaa haa dalagu malee manarraa baha guunjuu manan galu. Nama umrii meeqa gahanii dargaggeessa jettan zamana keessanii? Zamana keenyatti namni gartee takka bal'aqnaan amata 15 amata 14 geenyaan hiriyoota qabaataa jechuudha. Ooyiruu dhaqee warra ni gargaara. Maaliif xiqqeenyumarraanu abbaa wajji dalagaa eegalaa jechuudha. Yoo warri horii qabaatu taate dargaggeessa keessatti lafa horii tiisu ni jira. Inumaatu isumaa horii tiisu fuudha garii. Lafa dur lafti bal'oodha. Tiiffattuudha namni cinaan qotiinsa keessatti qotiinsa keessatti qodarraa fudhata. Bulchaa baa deema. Horii fuudheeti lafa horii tiisan deemaa jechuudha. Ammallee warri akkasii naannoon akkasii ni jira. Dirreerraa fagaatee tiisan. Gandarraa fagaateetti ji'a lama fa'aa horii tiisee as deebi'a. Aannan dhugee bishingaa kana guduunfatee gaaf garis bishingaa kana affeellataa shuma affeellataatuma jireenya isaatti fufaa jechuudha gartee horii kana tiisee gaafa dheenni gama naan dhufes oduma deemuu fa'aa dheenni naanneessee is deebisa. Kaan ammoo deemnee gaa zamana keenyatti wanni akkasii hedduu xiqqaatti naannawaa xiqqoo gammoojjii kana jirti malee gara baddaa kanatti qonna ilmi lafaa kaanaan akaafaa abbaan irraa marashaa fi akaafaa adda itti kanna. Kanatti kanna. Abbaa hojii harama bubbutuu eegala oroo keessa deebi'e. Duuba gaa dargaggeessi dur maaliin akkasitti tiifamee maaliin safuu san harkate yoo jenne ta duraan dura akkuma jiruttu ummanni hawaasni hawaasa waliigalee jiru hawaasa wal dhagahu. Hawaasa yoonii fi ganti guutuun abbaa qaba. Akkanumatti leexaa namni jiraatu. Namnis heddummaatee lafarra guunne gabbaafatee heddummaatuus abbaa qaba ganti. Ayyee. Darajaadha ati mana keetti bulchitu jira darajaa jaarsi gandaa si hojiitti bulchitu jira. Kana beeku qaba namni. Waliin amma walii gadhiifamnee bara. Amma walii gadhiifamneeti. Itti gaafatamni hin jiru. Laaqa takkaa jira. Gaafas jaarsa gandaatii jira. Gandi hundi jaarsa qaba hayyuu qaba. Sheeka qaba ammaas. Sheekas ni qaba beeka. Gandi tokko isaan keessaa namni baratee as bahee hin jiraatin barbaadanii fidan sheeka ni qubsiisan. Maaliif diiniin sheekaa jira. Gara hayyummaatii fi akka aadaatiitti jaarsaa jira jechuudha. Abbaa gandaati jira. Kunillee dhaalmayaan deema. Akkasumatti deemee abbaa gadaa hawlii galaatti illee dhaqaa jechuudha. Abbaa gadaa guyyaa nu beekee abbaa gadaa guyyaa nu namni irra guddaan amantii hin qabne tokko muxalaqa tokko laala. Ta zamana kanaa zamana kana akkasii laalan. Dura ammoo warra amantii qabuutu waan kana waliin qabatee akkasii waliin deema. Hedduu tikaa jiraa jechuudha. Ammatti hin jiru. Wayinsi qabadda. Zamana kana dargaggeessi gizee mirqaane irra hedduun magaalaa dhaqeeti eega waa afaan qaqqabatee booda wayis irra dhugee qaamaanis lullulata. Bakka hin taane dhaqee dargaggeessi. Waaniin takkaan ta dhagayu jira zamana nutillee hin dhaqqabne garuu ati waan hedduu waa'ee baadiyyaa irraa haasofita. Tanaaf karaa baadiyyaa kanatti yeroo akka aruuzaa fa'a. Waan san akkuma gizee kaan khashajaanii maqaa tokko qabdiniin irraan fadhee maybe itti dhufuun malta duburaa fi dardarii waliin laaqamutti fakkeenyaaf dargaggeessi amma amalli badee keessaafuu durbaa fi dargaggeessi walitti dhufnaan sadaffaan shayxaan akkuma rasuulli jeesan namni harkaan walirraa gadiin taa'uu adaba wal balleessaa niqaa malee walit dhufaa ammallee niqaa duratti waa hedduu balleessa dargaggeessi irra hedduun yeroo amma jirru tan waanuma gaa sooshaal miidiyaa irrattis dhageenyu jechuudha. Zamana keessaniitis waan takka tajirtuu jira wanti san akka dhugaa taateef kijiba taate kaddanuu baastanii barbaade yeroo aruuzaa dubartiin amsoolaa fudhattee manaa baatee daansii taphatan baadiyyaa tana keessatti hedduu shamarranii fi dhiirtii salfii seenanii waliin bu'anii waan akka daansii fa'aa taphatanii badii balleessuun ni jirti. Daansii san booda namu raadiyoon guurratee qoba deema baadiyyaa tanatti kaaseeta hamaraa jechuu akkanatti harkaan maru qamee uummanni kun eega kaaseeta san dhageeffatanii mirqaananii kaanii daansii taphatan booda
badiileen mumullatu karaa baadiyyaatitti wanti namni odeessu san dhugaadha moo isin akkamitti beektan zamana keessanii akkam turte wanti san? Wanta qabee miidiyaan kun reediyoonni kun eeguma nuti dhihuma dheengadduma dhufe. Ayyee. Amatuma 40 illee gahu. Gaafa reediyoon dura dhufe naannoo ta'e san nuti ijoollee dhallee nama tokko bite alii Ibra Olii jeniini abbaa hiraamoo abbaa ijoollee jeniin ammas beekamaadha aamiidha dargaggeessa kana akka malee harma nama guddaa kana dargaggeessa kana hojii saayiba dargaggeessi laga sanii laga fal'aanaa kun guutuun isii jala deema. Namni kun reediyoo kana bitatee reediyoo kanaan deema reediyoo kanaa jecha isaa affeeran baadiyyaa tara keessatti. Deemee reediyoon kun chaanaaluma tokko qofa qaba. Gaafas. Kabiraan barbaadin isaanuu. Kaaseenni keessa kan hin jiru. Kaaseeta qabu. Ka kaaseetaa kun dhihuma dhufe 70 keessa dhufe. 75 70 waan akkasii dhufe malee san dura hin jiru. Hin jiru dila seemiti. Jira hin jiru inuma hin jiru. Shaklaa jenii jirti. Haada maran takka. Haada maran. Haadaa san bira kutteeti. Sunugaa warra hoteelaa qabaa beeku magaalaa keessatti. San bira kutteetta siinii san dhufte tasaanaa san. Eegasii teephee kun dhufe hamaran kun. Dur teephee kana harkumaan fuuteeti. Akkanatti itti martee itti walitti waan ni goota gartee. Tusan turtee dila siimti sanillee dilas waan hin turte. Namni dilas hin qabu. Namni tokko tokko magaalaa keessattuu qaba. Bakka sanatti wanni jiru gabaabdumatti aruuzni hogguu ta'uu takka cidha yoo fuudhaa yeroo jiraate dardaraa fi dubri akkamitti aruuza san warra aruuzaa sana basharanii gaggeessanii hajuu gaafina akkasina fakkaatti. Bakka tana keessatti laaqa aruuza keessa uumamtu keessaafuu baadiyyatti walii buluu fi galgala dubartiin ala buluu dhiirtee ala buluu sanii. Waan tokko jira. Waan tokko jira. Hogguma hallee namni badii dalagu dirree baheen dalagu. Dhokatee dalaga. Dhokatee dalaga. Kan akka gaariitti namni beekuu qaba. Badii tana magudda warri namni gurguddata keessatti hin dhiyeessu. Yoo argan. Shaggooyyaa haa ta'u, daansii haa ta'u, wahuma fedhe taanaan, wahuma faallaa shari'aa islaamaa deemu taanaan aadaa Oromoo keessattis akkasii. Safuudha. Hin jiru dhoowwaadha. Amma fakkeenyaaf intala aruuza baasanii aruuza deemaniin dubrini intala qabee kophaa deema. Waliin laaqamuun hin jirtu. Dardarillee gurbaa qabanii dura deemanii manatti illee gola harkisa addaa ta'an. Gaafni namni kun walitti ida'amu kan dhufuus ni jira. Kun eega biitti addaa rafte. Sigalee? Nama haajaa fixate booda. Nama haajaa fixate booda warra aruuzaa taphachiifne yanii amma zamana keenya dilesillee warra nu duraa turte zamana keenya nuti irra guddaa amna irra fidne jiru teenya. Ammoo hangaan daa'im ijoollummaatti jakaniin arke fakkeenyaaf qaadhimaa yoo jiraate qaadhimaa bira teessanii maal jedhanii qaraa jedhanii taphatan. Allahu alam gawar isaan dalaga amma oguu himan wanni sun xiqqoo gartee faallaa safuu Oromoo keessatti isii faallaatii jechuudha. Wanta na achitti naa qabda waan bakka qaadhimaa kaastisanii boqonnaa baanee itti deebina. Daawwattoota TV Islaamaa Qacalloo Ilma Namaa tun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggoota har'aa keessatti abbaa fatii wajjinii dargaggoota durii fi dargaggoota ammaa maal fakkaatanii garaagarummaan jirtu wal fakkeenyi jiru hammeenyi jiru toltuun jiru irraa mareechuu jirra. Daqiiqaa boqonnaatu gahee boqonnaa dura waan baay'ee mari'annee waan hedduu nama gammachiisaa nu kaasuu jirani ammallee hin fagaatina boqonnaa baanee walitti deebinee isiniin jenna isinis yaada keessan koomentii fi bakka adda addaatti kannachaan wajjin tura boqonnaa gabaabaa kana wajjin turtii gaarii. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوتوت TV إسلاما Qacalloo Ilma Namaa أما اللي رديبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
sagantaan isin daawwachuu jirtan sagantaa dargaggoota tan torbaanitti guyyaa tokko isiniif dabartu sa'aatan irraa eegaluudhaan jechu sagantaa tana keessatti mata duree adda addaa qabannee wal bohaarsaa wal barsiisaa turuun keenya ni beekama akkuma boqonnaa dura daawwachaa turtan abbaa fatii wajjiin dargaggoota durii fi dargaggoota ammaa mata duree jettu jalatti marii bal'oo taasisuu ture boqonnaa baanee walitti deebinee jira akkanumatti itti fuufna isinis hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jenna abbaa fatii si haasawa bareedaa keessa jiruun boqonnaan nurra dhufe waan qaadhimaa kaaste sanumaa wanti inni an barbaade wanta bakka gajjabeessitee hedduu warri amma dargaggoonni amma inni dhageeffatan jeetii yaada qaadhimaa dur keessa kabajaan akkam turte intala osoo warri hin beeyne dargaggoonni alumatti sossobanii badii adda addaa itti dalaguun zamana keessa ni turte intalti akkanumatti deemtee osoo warri quban qabne ulfooytee kabajaan baduu wantoonni akkana sagantaa dargaggootaa gizee jennu beektaa dhiira qofaa miti dargaggoonni dhiiraa fi shamarran waan walii galaati tanaaf mee zamana keessan san wanti akkasii ni turte inta amma akkanatti fadihaa baatee babal'attee tun yaa gaafii bareedduudha dura wanni tokko ta'ee hoo qabdu zamana san keessatti zamana nu duraatiif kan nuti keessa turre keessatti badiin takka dalagamtee garattuun fuudhin shakkii nu dhuftee badiin dalagamtee isaan lameenuu biyyan ta'an yeroo lachini dhaban biyyaa bahan akkuma hadiisaa san yoo jettu been ifumaaf dhabamsiisanii guyya badii walitti dalagan odoo ilmoon namaa takka isaan hin garre odoo namni dubbatanitti numa dhabamanii eega badii dalagan maaliif itti dhagayama ni qaanyaa'u if qaanfata ni baaraga akkanuma baaragee dhabama ifuma aadaa keessaa bee gaafa itti dhagayamtee balaan buute yoo ammoo kuttee dhagayamtee at least wanni sun ni haasawamti haga sadarkaa kutaa naargee guutuu dhagayutti maaliif dabree wanni kasii argamte malee abadan hin argamtu inuma hin argamtu fakkeenyaaf gurbaan intala kadhatee wanni beektuun intala gu kadhatu intalti guyya isaa warra qaadhimeef irraa eegaltee isa dhiisii warruma saa ahalii isaa hunda warra ganda inni keessaa dhalatee hunda ganda inni keessa qubatu yoo isaan ichi anas bahan asiin muka keessa meetti abadan itti qajeeltee afaan hin deemtu fadhi ijoollee ta'a fadhi nama guddaa ta'a fadhi waajii guddoo taati fadhi intala dubaraa taati ni dheessiti jechuudha. Intalti warra gurbaa osuma heeruma durattuu qaadhimummaarraa kabajuu eegalti jechuudha. Qaadhimummaarraa kabajuu eegalti. Maaliif gaa dheessuun sun kabaja iftiisu. Ti halaala manaamus. Hamtuura nan arkin bakka taane nan arkin kana keessa qabdi. San gubbaan deebi'i ammallee ahaliin gartee warri gara gurbaa intalti abalu intala abaluu qaadhimate hennaan ganda saniif kabajaa qaban akka jiranitti. Wali bu'uun hin jirtu. Intala sanis ijetti buusuun hin jirtu. Ijetti buusuun hin jirtu. Ni tiisan bakka jiranitti. Roorroorraa eeganii roorroon hin jirtu. Oromoon hundi wal eega duratti adumaafuu intala takka feetu beeku feetu dhiisi. Gurbaa tokko feetu beeku feetu dhiisi. Bakka malee yoo garte waan akka malee yoo garte biran dabru namni biroo biran dabru. Waan sana hanga isin karaa gaarii qabattutti irraa dhoorkutti roorroo taatees. Wanni jiru wanni sun hedduu hawaasa keenya tiisitee turtee jechuudha. Naamusa hawaasaa naamusa dubrummaatiis siitis eediifi jechuudha. Kana gubbaan deebi'ee qaadhimaa isaa tana hagaa fuudhee mana galfatutti wanni takka tatahamtu hin jirtu. Gurbummaan qaadhimaa ta'uu. Gurbummaan haasawun illee idduun seenu gabaabumatti. Isiin maal eegaltimma ganaa eega qaadhimaa taateen boodatti hiriyyaa qabdi. Hiriyyaa dubra lamaa sadii huggaallee yeroo baatu isa wajjin baati. Jara kana alatti hin deemtu kophaasi. Jarma kanaa hojii deemti. Innilleen sossoonsi isaa akshinni isaa takkitti ooluu dhaqee dalagu malee eega mana galee galgala mana galee waarii saayibban isaa bira dhaqa deebi'anii waliin hiraata yaatanii bakka takka bulanii jechuudha. Ganamaas walumaan ka'anii takka hiraa qoonquma tanaahu walumaan mana kanaa dhaqanii nyaatanii mana kanaa dhaqanii mana nyaatanii san booda yoo barcaa barbaadanii barbaadatan sammuu karaa dalagaa isaanii deemanii jechuudha. Addaan bahu jarri kun gubu takka saayiba godhatte ganamumaan qaadhimaa godhatte hiriyyaa godhatta. Hiriyyaan ammarraa eegalee amal lama sadii yoo kadhattees si waliin jiraatanii jechuudha. San gubbaan deebi ammallee warra soddaa kana ammarraa eegalteetti kasaanii eegalta. Gurbaan dardaraa kun guntala kadhate haa. Ganaa amma ooruu tana irraa kaafuu yaasoddaat irraa shanyii facaasuu fi hagaa irraa godhuu kaaba godhuu oomishni yoo jiraate oomisha godhuu dongorrii yoo jiraate dongoruu guusa geessee. Bakka kanatti waan takka naa gajjabeessituun fadha. Irra duraan sirraa dhageegizee hojii haasoo inni maskiidatti. Zamana amma keessa jiru tana shari'atti illee jiraachuu baattu ganda tokko tokko namu akka aadaatitti qaba beekta. Aadaan bareedduu jira hamtuu jira.
gandaa ammallee gabbarri jiru jira irra hedduu kutuma Oromiyaa tana keessa bakka hin jirree jira. Duris gabbarri kun akka itti jiru jiraan hin jette guyyaa tokko. Gabbarri kun amma dhiirtii bilaashitti akkanumatti intala warri itti lafaanii guddisan hin fuutu nama amata torbafaa warri intalaatiif dachii qotuu jira. Akka dargaggeessa keenya fuudhaa fi heerumni kan bilaashuman ta'in sii galtee tunis as keessatti akka haatuufiin barbaade qotuufiin ganda kaddamuun haraashii ooluufiin guuza ifii yaammattee warra soddaatii ooluun kuni zamanuma san jirti jechuudha. Durumarraa jirti. San gubbaan inumaatu adeemsa keessa gabbarri hafe guzumaa fi warra soddaa gargaaru amma guzummaa sanumaaf hunda bu'a. Guzniin jira. Tiraakteeraa jira amma. Baadiyyaan teenyarraa warama magaalaan hin jirtu baadiyyaan hin jirtu. Anuu gumbii dhaqanii oomisha itti jirtu wallaaleeti. Eesuma dhufnee. Waan akkuma tana irra. Nama kofoo kaayatee ooluu akaafuun argee beektaa. Dur marxoo malee. Nama dur warra marxoo suuqatee akkatti lafa qotuun beeka malee kofoo kaayatee lafa akaafu. Takkaan argina. Jaruma keenya gubbaan godhu beekanii argina jara keenya nama keenya takkaan agarre. Subhaanallah. Hedduu xabiyaan nu jijjiiramtee jirti garuu immoo kabajaa warra soddaa hedduu kabajaa qaba. Takka eega kadhattee intalti qaanimaan abaluu qaanimaa ta'e eega siin jaani jaarsi soddaa kabaja qaba jaarsi soddaa qabdi ahaliin san hundi kabajaa qabdi. Gurbaan warra ni to'ataa irra deemaa haadhaa fi gurbaanis haati gurbaatii fi abbaan gurbaatis warra soddaa dhaqanii ilaalanii wallan laalan uummanni kun wallan laalan. Hedduu lafaasuu guddaa keessa deemee namni fuudha dur. Maashaallah. Kattiin xiqqaa lama kadhata. Jazakallah. Maashaallah. Asitti kara tokko si deebisuu barbaade. Dur neebkaa afur ka geessu shan ka geessu kudhan ka geessu illee ni jira. Qawwee illee ni jirti. Qawwee ka bitu illee ni jira dur zamana dur keessatti. Ganda soddaatiif qawwee bitanii? Qawwee bitanii zamana akkasitti illee ture. Maashaallah. Sun hundi hafteeti. Waan ajaa'iba. Roorroo ofirraa eegan. Maaliif yaa ni geessan. Waan maqaa qabdi. Waan maqaa qabdi. Akkasii jazakallah. Abbaa Fatii mee hanga ammaa akka dargaggoonni warri zamana kanaatis akka nutti muufanne eegalee fi as jidduu daqiiqaa 30 zamana keessan faarsu jirta. Hamma kanatti adeemne. Lakki hammaasitti osoo hin deebiin beektaa taariikharraa waa baranii miire dargaggoota dur kana akka malee waan gaggaariin isaan kaaste. Maashaallah ni beeyna zamana dur wanti gaggaariin akka hedduu turte. Atillee irraa nu tuttuute hangana qofallee miti jechuu ni dandeenya hedduu sa'aanuun fuutu akkuma ati hojjette yoo dheeratte sagantaan tun fuula duraas kutaa biraatitti itti walitti deebineeti haasoyin. Mee arra kara tokko meessuuf jecha hanga dila gaarummaa dargaggoota dur kanallee ta'uu baattu wantoota fofokkottuu zamana keessa hin jirtu dargaggoota irraa mul'attu bishaanumallee irra dhugaa taatu. Beekaatuma fudhatanii. Beekaatumallee. Gaariidha. Amma fakkeenyaaf hammeen yogguu jennu wanni badiin dalagamtu dhuguma sanitti baadiyyaa keessa dilas hin jirtu. Baadiyyaa keessa dilas miti. Namni tokko siime biitti abba qabdiin siin jee akkanatti hin jiraatu namni. Kanatti abbaan nama. Namni waa balleessee ni balleesse ilmi namaa waan balleessu jechuudha. Waa balleessee takka jechuma tokko namaan jee gurbaan dargaggeessaa kalimaan xiqqaa afaanii baatee gandirra wal gahe. Itti gaafatamummaa jira jechuudha. Itti gaafatamummaa jira. Gandirra wal gaheeti miila isaa kana lameen jidduu hidhanii wannaan danqaraa muka gartee marashaarraa wanni godhan san sana abbaa lama fidanii miila isaa kana jidduu kaayanii hidhanii gara fan akka gaariitti abbaan hin tuqu beeka abbaan dubbisanii ilma abaluu waan akkasii dalageenyaan gandaa wal gahee gara faa jechuudha. Waan adabni kanaa jiru jecha namni naamusa isaa afaan isaatii fata. Safaataan hin jirtu karaa. Safaataan hin jirtu. Yoo gandatti haajaan galte namni ganda kana haajaa san gaggeessu dargaggoota ol dabreen taa'u ichi taa'a akka jirutti. Xarafa taa'eeti. Dhalama darajaa dargaggeessaatiif kafanneessaa fi akkasitti darajaadhaan manguddoon gara booroo dabartii jechuudha. Amma manguddoon dakateessee dargaggeessi booroo ta'a. Dargaggeessi qorii samma manguddoo dura harka kaaya. Amma zamana san hin jiru wannummaan takka illee kanaafuu wanni hamtu jettee ati irraa himuu dandeessu hedduu xiqqoodha. Amma fakkeenyaaf dhugaa taphni ni jira. Daansiin amma taphatan akkanatti waliin naqamantu ni jirti. Shagooyyee jira. Baadiyyaa deemanii taphatan. Halkan intala odoo warri rafu jirtu quba qabaniiti hirribaa kaasanii dargaggeessee hatee intala. Shagooyyee taphachaa bulee bariisaa galchaa jechuudha. Osuma warri hirribaan ka'e. Rafu jiru. Mooyyee fa'aa bakka san kaayanii huccuurra kaayanii isi fuudhanii kutanii hin gartee. Maaliif guyyaadha ballamatanii jechuudha akkatti ballamanii
silsilaa tan isaan keessa waliidhan dubartoota keessa Mashaallah. wanni kasiisin ni jirti ammoo wanni badii hin dalagamtu badii wanni jedhan hin dalagamtu Hedduu sodaatan namni keenya waan zinaa hedduu lagatan maaliif ni beekan akka qaanyii taates akka biyya tana keessa jiraachuu hin dandeenye beekaa badii hin daleen saniifin badii zabarra gaafasiisan aadaa teenya taganamaa sanii fi amantiitu hedduu wal simataa Wal simata akka gaarii. namni haraamis amantiittis haraami Aadattis aadattis dhowwa. qaanyii hedduu wanta akkasii Qoqqotu. Mashaallah. intaltii dhiirti biligaa qabatte sablatti biyya san keessatti Subhaanallah. illee ni heerumtu yoo biyyaa baate malee amma barra yoo dhaltes nuu fuudhanii bara badii dalee yoo dhalte haa Yaa. inumaas akkuma akkasii barbaadaa bara amma yoo dargaggeessa amma nu aaruu baate Eh. wanni akkasii ni jirtii beeke Subhaanallah. warri dur namni biyyaa ba'e irra guddaan sababaa san dhabamee biyyaa ba'a bakka tana seenee namni jiru Mashaallah. beela hedduu jira jechuudha. Waan gaarii mee abbaafatii osoo silsilaa dargaggummaa durtana keessaan bahin amma bahuuf deemne tarkaanfachuuf deemne osoo sagantaan hin dhumne warra ammaatirraayis waa lama sadii jechuu feena waan sitti haftee ni jira. Waan durirraa wanti tuqee dabaru malee jettu yoo jiraate sammuu teeti kan itti aanutti dabaran inshallah. Sagantaa jiru jireenya keessatti illee haasoo hin beeku. Hayyee. Fakkeenyaaf wanni durtuun gartee akkaataan Oromoon durti jiraachuu turte san wanni garaagarummaa godhu dargaggeessa ammaatiif gaafasii baadiyyaa fi magaalatti. Akkas. Laalamma deemnee baadiyyaan teenya hundi magaalaa taate amala magaalaa fudhattee jechuudha. Akkas. Aadaa Oromoo tanaas darbaniiti aadaa magaalaa sana sirriitti hin fudhanne dafneeti nama waan namni biraa fidee nu raabsa fudhachuuf Jarjar. karaa malee jarjarra kunnee jechuudha. Warri dur haga danda'u waan san irraa iftiise. Namni deemee dura wanni takka namni keenya hedduu tuubachuu irra ture gaafa deemtee ati marxoo darbitee kofoo kaayattee si balfe namni. Ciraa eegalti jechuudha. Naamusan qabuu jenni beeka kofoo kaayattee baadiyyaa deemtee moo nama naamusan qabne ta'uu si beeka. Saniifuu namni iftiisa akka malee iftiisa. Baadiyyaarra magaalaa dhaqullee kofoo darbee Marxoo uffatee marxoo isaa uffatee deema irra guddaa dur sabarandaa hidhatee deemaa jechuudha. Garuu gaafduu deemnu immoo kun kofoo lafa qotuu dhufee inni waan bareeddu. Akkasii yaa. Mee amma haa tarkaanfannu amma dargaggoota amma keessaafuu keessa jirta maaliif jennaan umriin keessa kaduraatis jiraattee arkite kanallee jiraattee arkite wanti kana adda godhu kadur keessa ati dargaggummaa ture ceetuu ni baata fiiduu ni baata ceetuu ni dhaqqabda si erga tolchita dubbatu dubbii tolta ammallee akkasumatti fi dargaggeessa naannoo amma nuti keessa jirru kana keessa guddisteef jalaa qabda dargaggoota ammaa kana abbaan fatii zamana durii wal qabsiisee akkamitti ilaala dura amma wala toltu saataatu badii saataatu akkanumatti walii galatti dimshaashumatti dargaggoonni ammaa kun ija dursan hin gizee ilaalte maal irraa himtame. Dargaggoonni ammaatiif akka dur wanni garaagarummaan iddoo jirtu dura biitummaan abbaa dhabu. Biitti ta'in. Gandummaan keessa dhalatee namni keessa jiraatu sunu abbaa guyyee nu beeku namni kun gosa sadii. Akkas. Tokko biyya jira tokko biyyaan jira Tokko biyya jira. Namni bakka sadee kadhatte daba. Subhaanallah. Amma gaa habiitii jiraattuun saniitu hin jirre. Qabiyya jiru hundi qabiyya jiru. Hundi kabiyya jiru. Garii harma biyyaan jiraatu biitummaan jiraachifte isuma sunu jiraachiftu. Amma gaa abbaa dhabuu jechuun habiititti jiraatu sun xiqqoo haphatee jira jechuudha. Akka malee haphatee jira. Innummaan sanuu amma fakkeenyaaf abbaa gadaa jenii nama muudallaalee amma biyya keessatti. Nama ifiifuu safuu sana amma dura irra guddaan isaanis tartiiban qabatin. Haasaa isaan ni ilaalamaan sooshaal miidiyaa gubbatti abbaa gadaa dubbate jennee dubbata ni dhageeffadha. Ulfina hin qabu. Ulfinni dilas hin jiru. Amma gaa namni xixiqqaa ammaa sirraa barata bakka sanatti. Akkas. Duuba gaa ammaa kanatti as deebine. Garaagarummaa ka ammaatiif akka gaafasii iddoo jirtu ka ammaa kun dur dargaggeessii beeki gaafa inni amata 20 ga'e. Takkaa 22 23 ga'e akka dhiiraa gabbahee si galee gaafa garteen jiraa miti utaalloo jenii jirti. Waan irraan utaalan. Utaalloo tan as dhaabbatte akka dhaabbatteeti Irraan gara sitti waan ni godhan. Harriiqan. Har'ee si hidhan si qaban aada akka aadee hidhattan utaalloo dhaabbanii. Kana gubbaan utaala gartee waliif qaban mudhitti jilbatti. Dardarummaa gahee akkasittiif beekaa. Eegaa warri tiifattuunis horii sadiifaa dhaabaniiti Hayyee. neefkaa sadii akkasii golmaddii dhaabanii Irraan utaali jedhu. irraan utaala. Warri naannoon akkasitti ni jira. Amma immoo zaman amma jiru kanatti wanni sun hundinuu hin jirtu cimina dargaggeessaa kanaas katti baranii aqli isaatis bakka itti ilaalan hin jirtu wanni hundi hin jirtu lafuma ol kaanaan Magaaluma seena. dargaggeessumaa lafa ol kaanaan.
Ganamumaa dura dabballeetti qoruu eegalte haati takka abbaanii jaalala keessa. Akka gurguddaa rifeensa muratutti muruu fi eegala. Gurbaan gujja kunaanaa bareedu jee. Dabballee jedhin gaa dabballeetti qoruu jechuun qooyisuu jechuu gartee. Dabballeen dur tuuttoo asirra qoran takkaa jira beektaa. Rifeensa kana jala haadaniiti akka aduun hin dhooyne rifeensa asirra dhiisaniif. Tuuttoon sana akka aduun nama hin dhooyneef. Akka aduun nama hin dhooyne loon jala olaami guyyaa. Akkasii. Tuuttoo asirra dhiisaniif. Intalaas asii fi asirra dhiisaniif gartee. Tanaan adda godhan. Amma dabballee san ati ammumaa itti qoruu eegaltaa jechuudha. Osoo ni hungeeni. Odoo ni hungeeni. Ilmi kee hagam gahee yennaani warrumaan dursunuu baasa qabanii bar iddoo boodaa sanatti. Haa guddaas immoo dhugumoo jettee ni beektaati. Itti gurbaasi zamana dheeratte turan. Amma gaa dubbiin guddaas immoo dhugumee sun wanni taate asamma khazama amma jiru kana keessatti dura akka jirrutti baadiyyaa magaalatti ilmi tokko dardara ta'uunsaa inni bakka dhirtiin itti lulluqatuuf dardara duritti holgarii itti lulluqatan dhaqee barcaa jimaa kaayyatee shishaa ittisu. Dardarummaan akkasitti ilaalamte. Amma beekaadhaa namticha kun cimaadha jechuun inni ciqilfatee booroo bahee si gala jimaas kaayatee sa'a 24 ta'ee shishaa dhugee jimaa qaba dalga. Bakki itti dogongorri itti dhufu jiru. Waan kana gammee jiraa baraa jiran. Isa baraa jiran. Barshishaan kun kalma dhufe. Bar kalumaa bar fagoo bar. Aaduma jijjiiramte nu dhaalchisa. Amma bar amata kudha waan gahu bar wanni kun akka nu eega nu seenee akka dirqim nu godhe. Dur amata diidammoo kana dura manguddumaatu malee dargaggeessiin dhugu. Dhalaan xixiqqaan hin dhuytu. Wanni takka illee nu jirtu. Amma utuma deemnuuti tisaseennee nu cibtinu haboo shaashaa goonee. Bishaanuma ta'e. Bishaanuma haboo namni gudhee bootoo wali kan kana ta'ee barbante. Mee takka waan iyyanii namni barsiin jaabee ta'a. Duuba galaan amma wanni kun maal fidi duuba. Ijoolleen dargaggeessi amma lafaa ka'e maal dhaalaa jiran kana dhaalu jiranii jechuudha. Wanni kun wanni amma ijoollee tartiiba dhoorkee safuu dhoorku jiru adda durummaa isa kana. Namni gaafa waan san eegalee kabajaas dhabe. Namaafis kabajaa dhabe, ifiifillee kabajaa dhabe. Gurraan hin dhagahu, humaan yaadu, waan san irra gattee nyaa waan kanarra mushkuula. Si galaa? Mee atteessinuu nama waan san naanneessu laale. Natti illee dhaarinaa jechuu barbaadeetu warri waan kana naanneessu. Bishaanuma irratti haadhu. Wanni kun gaarii nu tahaa deemutti hin jiru. Fakkeenya gaarii tahaa deemutti hin jiru. Ammoo dargaggeessi amma jiru irra guddaansaa alhamdulillah. Fakkeenya amma ijoolleen asii daddallee takka xiqqeenyaan biyya tana dhuftee amma fakkeenya asii fudhanne. Amma lafa haatu xiqqoo warra idduutti wanna tattee malee irra guddaan isaanii baratanii digirii fuudhaa jiranii. Gara digirii lamadaatti illee walii ceehni jira. Doktoreetii maalii profeesarummaa wayii as babahaa jira. Ammoo warri idduu sanatti odoo waan baratin biyyatti isaa iskuuluma qaree dhufe takka akkanumatti odoo deddeemu guddatee dhufe. Idduu sanatti isaa amma 18 biyya tana dhufe takkee namaa malee warra laayina hamaa kana agartee laayina gaarii fakkaatee xiqqoo bareedaan ta'in habaqaalu jiru kana agartee maaliif jennaan inni illee sanatti akkitti xiqqaa za'aa xiqqaa 8 dalagu malee guas deebi'ee kanarra mashquulte maal gahaan maal irraa arkaa jechuun maal irraa bara takka wanni beekuu qabnu nuti akka hawaasa oromootitti waa hedduu mashquula nu godhe waa hedduu namarraa boodan nu hambise waan kana yeroo hundanii haasiyyeetu waan iddoo yaadu ture fakkeenyaaf hawaasa Noorz Ameerikaa kana keessa hawaasa adda addaati qubata. Hawaasni kun hundinuu biyya tana eega dhuftee qubatteen boodatti biyya rabbiiti biyya ta'eeti. Biyya teenya amma. Fakkeenyaaf amma mucaa dheengadda ajjeessasan gurraachasan hafa dhabatti namni bifaan odoon ta'in si gala gurraacha odoon ta'in odoo adiin jiin akka saba Ameerikaati akka uummata Ameerikaatitti dhaabbatee falmatee jechuun manni sun miidhaa gurbaa sana dhageessi. Amma gaa dhuga Oromoon teenya illee dhaqee gootarraa fudhatte san gubbaan deebi ammaas see biyya tana keessatti laal biyya tana keessatti biyya tana bulchuuf biyya tana tajaajiluuf biyyattii kun biyyattii jettee ilmaan itti dhalu deema ganaa anis jireenya kiyya asitti tuufu fayyadtee warri seenanii biyya tana bulchiinsa sadarkaa gandaatirraa haga sadarkaa bulchiinsa mataa gubbaa pirezidaantiititti warra kanatti laayina galee deemu jiru jira. Hawaasni Oromoo bakka tana keessaa eessa jira? Laalga. Amma gaa dargaggeessi bakka silaa hawaasni kun
إفي ترتيب سنقبته والقدساء والخبجاء ترتيب أسقفت متبافتي أسقفت وصنتين بيت أما درجات مبكون دجرين رادو بتشو جرا وانت أما تي خاصة وربيات اللي نلالت جتشو وما تأبو ما فدا أكنو ما تكو هوري ببافتو جنا ما قلقلا درجات خين خام خنا خن نمني درجوني يرهدون أكنو ما تي وهجك أسيتهم خرنا ببها خرس ببها خرنا ببها أكوان وتهدرا لإنجساني تتبابك جاني خايني أكستي درجوت هدو جرو جرجو ورق أراتي خيسن جرجر درجوني بيتيس ورد لجا خيسن جرجر أكما تيجت خارادني أدادا شيشة تاتو جماعة تاتو بدي أدادا تاتو قمارة تاتو خنا على جرجو ولو ما نتي إكارتي جتشوف هذا رأسي في جروس وانت كمان خو قمنا بيهم أنا فكرني هدو نموتا واي برنوتا إسلاما برتري خو مرداو بكتنا خيسن أيه وربي جاهنا خيسافو كيس شيكن يا لغوتي وني جيرو شيكون دور دبرا وردور أمت أفرطم دورا ورين غرتي مجلس قباجو ترى تكاشيكن تران سينا بريدو دلغني دبرا ديبني أمتا خنا كأمتا هاتتي دين قف أودون تين إنيو ما ساني اللي تيما تران غرسا تران إفتها إفبلشا خناتها نمني سنرت الآن خنا يشوف تراني يشوف يبو تران دكان ما غرتي قبرون فتان كبي هجوبر دكانا جبا إني خايسن إذا دربو دام أددرو ما ورثة تابت شيء كنتينا أما مو ديبني زمان أما قربوا داخل تقوس لي هانو إنه ما توقرتي ونتو يو خايسة سنة أكنا ما منتي رابعة تي فلان تمتي ترتي يجو أما قابك تلا ما تيجرا فكينيا بيجي سون كايستي بيجي متي خايسة أدم نسن كايستي درجة جيسي رادو بنوخون الرجودان سيلا درجة جيسي إسلاماتي لغات بتشولا أركي جودان خبكتك كنجر خلال سياسة خيسن جرو أمانتي خيسن دلسيمتي دين خيسن جرو هواسما خيسن وهم تك خيسة يملأتو يجو أكس هو قدات اللي خيسا ملأتو قالها يهدو من أيسان أما يبي جري تأجرته في قام فتفر رباطة صح قالها أما قابكتنا خيسن ما تجرو ونجرو ونخون هندينو لالتي لا أنا لالتي يفتهمو دنديو قباجة ما شاء الله تنا أستي دابني تسجنتان غرا غولا بادي مجرتي غولا باجاني دقيقة لما سدي كم تنا نكنا غولا بدون بربات بيتنتي فتيتو سيوجين دوفه فتيت كينيا رايف بوجين قديسو تورته داوتوني أبا فتين بينه أبا فتي أبا أستاذ فتيتي أستاذ فتي أسرة أفان إنجلي فاتين قرآن تجويدا في أنتوتا الدادا يسين كرا يساني قاري تكانو شيخ قدا قرآنا صدركا أورومو خيستي صدركا دورار رجروخا أورومون بيا آلاتنا خيسا قبدو جتشودا إيسا أبا خانا خيسا به مجان ساني في الرقافة جرا فتي خانا إيسا تقاتي وصو هاتي سيبرن جرا هاتي كينيا تورتي زمان الديرا فتي كن سيبرا توري أتي دلقجاتي قربا خانا قرانا سكين نقرأ حالا مجيسا في قراتيس دلقا سنما دلقا اللي جتشو تورتي وصو هاي سكول دلقو أشمر الروايات كودن قرأة قرانا سكراتي تناس قبتي بريد اليونيفرسيتي خيسا به وصو واقفتي دبجون تهين أما أكا أبا فتي تتاتي سيقلت مسنقل مالي في درجة جيسا سيوجين قدتي أكا اتوجي هاسويتو جزين أركو أكا صاحباتي تفتي وجين هاسويت أبوتين غري الرهدو أكما درجة تسانيتي درجة قوتا إفي قباهم قبان هنتو هاتن أوكي وجينيس هاساون انجورتو يادا والدبر فتون انجورتو أبا في علمي جزء والبرا دفان أكاك إيران سافي هانتو خروبات سيقلت مسين قال لي حالا لا والقاد انجتشو علمو أبتي حركة خاصتو أركيتا أبا أتشي علمو سا أرب فقطها أرب سو أركيتا علمو أسي أبا أملا كسي أركيتا وانتي توني قديسا بدورا رفتي أبوتي أكا درققوني خينيا خزمان خنا آدالي أداتين فالماني همباني جهين أبوتي مال تهوك أبدين أكسا جنتاتنا نقول بدون بربادة جباب سيجتو توجهها سواها تاتو أخيقها تاتو يو إني بلس أصو لولانيني درجوتا خنا جوجتشي ساني هم فجيسينه إفت أسكابني غورساني تكو أكيني بدي سنة راديبيو تاتو سيقلت مسينقل أبان علم في أبسو خيستي
ilmu obsee fi qabu taatu wantoota kana abbaaf wanti dhaamtu dargaggoonni akka isin harkaa bahee araada jalan kunne akka badii biraa keessan seenne akka qumaara keessan seenne akka hamtuu adda addaa keessan seenne namni biraa osoo ati ilma kiyya jettu abbaan alatti hin taaneef abbootiin maal godhuu fi qaban dargaggoota ammaa kanaaf saniin bareeda gaafi bareedu dursee qaceelcha rabbu akkasi goma rabbiiti akkasi ammoo abbaalleen itti tuqata akkasi sabab saddaa jiraami barbaadu abbootiin ijoolleedha amma durallee sagantaa jiru jireenyaa keessa kaaseen ture namni ilma dhiiraa qabnu hundinuu ilmaan keenya saahiba godhachuu akka ilmaatti haasaa odoo hin ta'in akkuma nama tokko agartee sammuu qabu akkuma kiyyaa yaadaa waan yaada wal jijjiiruun uggaalee jiraachuu qabdi. Asli ijoollee lolliin qaceelchu uleelleen qaceelchitu haga dandeenyitti saahiba godhattee mashquul gootee dalagaa baaftee fi waa hundarraa dhorkuu hin beekan hin taphatin tanan godhin ichin bahin asin bahinii miti dubbiin. Anfatiin takka geemama ijoollee akkatti irraa dhorkan kana takka tiifirraa illee hin dhorkine. Yeroo waluma walii galla qofa sa'a sana akkasi zaan geemaati sa'aan ala baanee taphannus sani hedduu yeroo walii kannuu turre. Amma nama tokko ijoollee fuutee kufi qabdee akkasitti ififuu dalagaa baafteef taphaafis iskaajila baafteef qaraatiifis waa hundaafuu anillee tanaan fedha ati hoo maal feetettee gaafattee. Walumaa galatti yaadishee gootanii walii galatti haga dandeessutti ilmoota yaada ishee wajji godhu. Jazakallah fadhii isaatis gaafattee fadhii isaatis itti himattee ayyaanis siif hin godhe atis naa godhi. Tamam jazakallah. San qofa kajalaa bahuun. Selattuu karaan eegallee jira beeta hadiisni baabura eegalamee jira karatti irraa muramne sagantaatu xumurarra geejaani inshaallah sagantaa tana asirratti osoo hin goolabne gizee biraa walitti deebineeti bakkuma arra irra dhaabne tanarraa eegalla afaanitti sumuruu kiyyaafillee dhiifama naa godhin siin jazakallah. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa daqiiqaa dhumatteetu karatti nu mure. Inshaallah gizee biraa fuulduratti abbaa fatii qabannee dargaggoota durii fi ammaa sagantaa jettu jalatti sagantaa dargaggoota tana keessatti walitti deebina. Arraaf waan nu dhageeffataniif hedduu galatooma abbaa fatiitillee rabbiin umrii haa dheeressu rabbi hayyummaa inni qabu tanallee irratti haa ida'uu fi akkasitti ilmaan isaatirraa isaa haa gammachiisuu gaaddisa ilmaan isaa gaaddisa hawaasa isaa haa teessisu jenna. Abbaa fatii rabbi si haa kabaju inshaallah fuula dura walitti deebina akkana wal mari'anna. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa sagantaa arraatirraa waa hedduu hubattan jennee abdanna sagantaa teenya tanumarra goolabna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال